Hordoftoota gaaddisa aappii akkam nagaa jirtu waan nagaadha galata rabbii. Egaa har'a akkaataa feesbuukiin keenya yeroo paaswordii isaa itti wallaallee bifa kamiin feesbuuk jalqabaa sana yookaan paaswordii sana argannee kan jalqabaa sana argachuu dandeenya. Paaswordii keenya yoo daganne kan jedhu wajjin ilaalla. Egaa qajeelumaan Facebook keessa seenne jechuudha. Erga Facebook keessa seennee booddee emailii keenya itti barreessina. Fakkeenyaaf emailii koo yoo itti barreesse iddoo emailii kanatti emailii koo yoo barreesse jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaan yoo itti barreesse asirratti immoo paaswordii hin beeku jechuudha. Paaswordii yoo dagadhe fakkeenyaaf iddoo kanatti paaswordii yoo wallaalee maalan jedhaan jechuudha. Forget password kan jedhu kana yoo wajjin ilaaltan isa kana jechuudha. Forget password kan jedhu kana maal goona al tokko hin dhoofne jechuudha. Erga al tokko isa dhoofne bifa kanaan barbaadee nuuf fira. Emailiin kana ta'uun isaa yoo qajeelumatti emailiin keenya kana ta'e maal jennaani next jennaan jechuudha. Erga next jenneen booddee mootiyyuu phone or email nuun jedha jechuudha. Nuti emailii keenyan meeseejiin nu dhuf jira. Yoo barbaanne emailii keenyatti galchina. Yoo barbaanne iddoo kanatti immoo lakkoofsatti galchina jechuudha. Nama lakkoofsatti galcha. Meeseejiin inni naaf ergu lakkoofsa waan naaf dhufu jechuudha. Bifa kanaan wanti galchee find your account naan jedha. Esanan dhaa jechuudha al tokko. Kanaafuu asirratti isa kana itti galcha. Kanaaf akkuma ilaaltan kana iddoo kanatti enter code jechaa jechuudha. Fakkeenyaaf maal godha meeseejiidhaan lakkoofsa reefu lakkoofsa kiyya kanaanii meeseejiidhaan naaf erga jechuudha. Akkuma ilaaltan bifa kanaan 23 duwwaa 5 24 jechuudhaan na ergee jira jechuudha. 23 duwwaa 5 24 jechuudha. 23 duwwaa 5 24 bifa kanaan maal jennaani continue jennaan jechuudha. Akkuma ilaaltan ammallee maal jennaani continue jennaani type new password nuun jechuudha. Amma asitti maal goona iddoo kanatti jechuudha. Type new password jedha. Password haarawatti barreeffanna jechuudha. Kanaaf ana asitti password haaraa yoo nutti barreeffadhe wajjin alla. Fakkeenyaaf bifa kanaa yoo nuti barreeffadhe maalin jedha jechuudha. Continue jedhaan jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan login nuun jechaadha jechuudha. Kanaaf paaswordii keenya yeroo daganne bifa kanaan nu banachuu dandeenya. Kanaaf next jennaani bifa kanaan nuuf fida jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan erga nuuf fidee mootiyyuu nuti emailii iddoo suuraa kanatti suuraa keenyatti galchuu dandeenya jechuudha. Kanaaf suuraa kana keessatti galchina. Choose from gallery kan jedhu keessatti galchina jechuudha. Amma asirratti ilaaltan isa kana keessa seenuudha. Filannoo keessaniin seentan jechuudha. Ergas booda tokko erga seentanii bifa kanaan isinii fida jechuudha. Gallery keessan keessa wanta jiru isinii fida. Kanaaf asirratti haadha'u jechuudha. Fakkeenyaaf alaabaa Itoophiyaa kanarra yoon kaa'adhe save iddoo laallu kanatti save jette jechuudha. Maalin jedhaani save jedhaan jechuudha. Qajeelumatti save naaf godhaa jira jechuudha. Kanaaf paaswordii daganne bifa kanaan Facebook keenya jalqabaa sana argachuu ni dandeenya jechuudha. Facebook keenya jalqabaa sana maqaa Facebook keenya ittiin bananne sanaanii yookaan emailii Facebook keenya bananne sanaan paaswordii yoo daganne bifa kanaan paaswordii argachuu hin dandeenya jechuu isin jedha. Kanaaf isa biraa banachuun nun barbaachisu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gaaddisa app jechuudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Ooltii gaarii.